kana irratti ta'e boqon niyo. Dhuguma namni si ajjabaa baay'ee waan ta'eef namni Yaa waan ta'e dhufa hartee ni as gaar badan. Nu kana mi kai dito ko. Waaqni isiniif haa kennu. Samiif dachee walitti qabee isiniif haa kennu. Akkamittiin argara? Asli maal ta'e. Amma namni jiru Waaqni isiniif haa kennu. Amma namni jiru waan ta'eef qoyaa amma beenu fuuju jarri yoo kadi kalfa hin argu waan ta'eef. Rabbi isiniif haa kennu. Sigara kafan buusinaa ni. Samiif dachee walitti isiniif haa kennu. Waaqni isiniif haa laatu. Maa qoyaa ka dura hin maatanii. Eenyu fira taatu amma jedhe. Aha. Namni jiru mul'atu. Baay'ee rooma isaan amma sirriitti kadhadhaani amma eebbisaan akkasila. Samiif dachee walitti qabee isiniif haa kennu. Maal kudhan kennaa kun? Callee laata. Kudhan kennaa yeroo beeku kun qiraa. Lalleeyyaa isin kaati maayi? Tortora. Itti madarga ture. Yeroo qaalii kana keessa birrii kudhan kennuu yelloo inni. Ada ammoo namni jaamaan fakkaatan yoo ta'e namni isin gannu isin yoo tokko ta'e. Hai. Maal dhaatan isin? Lammaffaa namni waan. Ati. Wajjin deemna yoo ta'e isin jaa. Ani si kana nabee sila si kana nabee. Kana abdii kana taate. Si kana nabee. Kana abdii kana taate. Abdii kana taate. Maal ta'e? Baay'ee amma dhufaarani akkama amma afaan cabdii haa ta'an suuni tokko namni citti kan jiru. Rabbi isiniif haa kennu. Waaqni isiniif haa kennu. Samiif dachee walitti qabee isiniif haa kennu. Maayini maaf olchaachiftaa? Adda sila. Maaf olchaachisa namni maaf olchaachisa? Wajjin maaltu mamaara? Maaltu argamaara? Lakki Hoo bidiroo ta'e bidiroo. jogoo miti. Na waswaasa sayxaanan na waswaaste. Kadhataan see bidaala. Callee fayyadaatiin akkasuma hojii isaa. Jaamaadha qalbiidha argu malee. Qalbiidha. Akkasii? Sayxaanan na waswaaste. Qalbiidha argu darbaasin. Garuu nama gosaatan taanaan kanaan nama nyaataatan taanaan qabamtu ishee. Maal akkasii miti yeroo tokkotti buunaan jajjabaate birri addatti ta'e malee. Maalis bokkisiise bokkisiifni maaf olchaalchisu isaan sirrii maaf olchaachisa maaf olchaalchisu. Siini dhibba lama kennanii ana shantama. Namichi silaatti fakkaata fiigaa dhufa arba. Fiigaa dhufa arba. Maayii booda ree. Fiiguu qabna. Maayini jedhama kadhataa miti. Jaamaa miti maa nama. Maltaati fiigaa kadhii garuu miti nama arginu. Ni kan darbii asiin garuu. Lakki wanti tokko waan dhufne asii. Wallaahi jedhe dhugaa. Wayi maal godhaati jedhati. Maali maaltu argame waa argitee? Dhiisi dhiisan kadhataa biraa se'een birrii dhibba lamaatti oos. Maaksii haadhattee gara dhaabbii. Nama dhiyaadha koo. Dhibba lama nyaattee fi biyyoon ishee nyaatu. Nyaattee fi. Nama biraa se'een manna. Nama biraa rakkataa se'een dhibba lamaatti deebi'ee. Amma ishee ani ispoortii hojjetaan achi fiigaa olli faara. Eenyu laatte? Eenyu laatte? Garuu osuma keenyaatti nan argina. Garuu osuma dhufeen daakkoo raafee firii nu baay'isee moo? Har'a kunoo karaa gabaabaadhaan jedhu soorisa ta'anii kadhaa uummata keenya. Nambadi. Mana kana anaan kennitu ana gabonooni. Lakkaas laama kana darasii geesseeti. Rakkataa dhibba lamaan gargaaruu eegaltee yeelan. Maali kun garaa nama nyaatamu akkanatti jaamne. Rabbi samiif dachee bagen ardiin samiin sitta kennu. Itta kennu tasata ardiif samii isaa kennu. Ardiif samiin kennu eegaleera. Jirattiin kun oolumaa gadi fiigaa jireenya ishee jijjiirata arti. Anaafati kun amma goonni afaan jiru. Jirattiin kun biskuus ta'an jiru jireenya. Biyya fuukee keessa darbee kunoo qullaan jiraata. Haala nyaatee haala. Kadhaadhaan illee kunoo jijjiirratti mana jaarrataatti. Garri. Anaafsitti duwwaatti hafi. Wayne. Akkam gochuudha gaa?
amma kan hin jedhu. Ishii Anaafatis waa barbaaduun nurra jiraata. maal argite mee waan karaa qal'aa yoo Waan barbaade ta'uu furmaata kun qabu nurra jiraata. Wanti jireenya kee jijjiiran barbaadu nurra jiraata. furmaata isaa barbaadu waan karaanii waan karaanii Beeka waa biduu beeka. haa Abishaa maal karaa sanaan deemna maaltu nu jannakine jiraatii yaalli argamuu qabnu immoo hin argamas laaqamu magaalaa. hin argamaa maayin waa tokko ittee fiddeetu maal godha beektaa masjiida wayii barbaannaan masjiidichi dhaqee uummataa walii galee uummata naannoo sanaatiin imaama sinii fideen imaama si geessa nalleeyyaa sitti wadhis Maaliin godha? Maaliin godha? yeroo dhattu qiyaamaan ibidda si guba fuuldura kee qiyaamaatu Baay'ee san dandeenye. abiddaan Dandeettii waan godhu godhamu achi jiru. Quraanni koo badaama hin bareedu. maali ja'a qabriitti ibidda si eeggata warri waa badii Quraanni koo bareedu si jira sagan quraanatti miidhagu. Quraanam. Yeroo sageessisu kamitti ta'u. Quraanni koo alhamdulillahi rabbil alamin itti salaachisuu dandeessuun qul huwallahu ahad kan karaanii caccabaa fakkaata. Qulaawatu illee beeka. maayis magarjajju goota beeku mannumti fayyaanumti masjidatti salaatu garjajji miti Mokorure. mokkorra malee mokkorruun maa inni mokkorra ilaalla malee kan jedhee Dawrii isaan fudhata. dawrii moo dawrii ibsiif hin barbaade al dawriin kan kadir jira sannitti yeroo ramadaana fayyadamu Daawaa akkamitti godha laata? daawaamu ibidda sodaadhu ibidda fuuldura kee jiru sodaadhu alamin bareettoo baatu mogoota malee xiqqoo nan baddalee xiqqoo nan baddalee sagalee ol qabdee iyyiteetu Yoo gadi qabee maaliin ta'ama? gadi qabnaani maamichi deeyife dadhabaadha waa tokko hin beeku inni achiis yaayyatuu danda'u Kan qalqalaa? qalqalee kana nama ispiikerii qabuttira ispiikerii si barbaachise Isa kana itti beeka. saganatti beekta taana Ayyoonnaas! Kubur! bareeda kan fayyuu Daawwan fakkaatu? ammumaa bareedaa Iddaan fadhee itti maka. ilaa asasii goomsi mul'achuu qabu Akka nama asii fuudhee bidatti jala naqaarutti. Nyaanna? nyaannaan walii gallee karaa jala caallee argamu Dawrii qofa naaf jiru. dawrii siin barbaada Asii manni. asii manneen kunooti seenii ajaa'iba seenii magana gaadhoo ta'e dhaabadhu mee dhaabadhu yaa hojiidhaaf barbaachisu fayyaan sittin ka'aa Satti ta'a kun. haadhuun ta'a Ajaan baheera. ba'eeraati na boonsuudha malee ilaa kaatala haala hojii haala deemsaa bari immoo kaataa deemsaa bari ganaa waa baay'ee si gorsa ilaa ganaa irraa na boonsi Maal baaba? dhalali yeroo baatu Yeroo tokko durii cabsaa dhaqaan ture. Cabsaa dhaqee daawaa godhaan ture. cabsaa Cabsaa isaa ergasii darasaanii bahee yeroo nu suuraa qalamu akkasa naqee guyyaa lama wayii ol ka'ee waa himeera. kanatti bakkeetti caccabdeefti Mara bilmaa sochii naannoo koo yeroo ammaa caalaa silas malee beekumsa miti. Carraa qabaachuu. Mina rabuu sigaa. maal yaa qasti gaafadhu mee maal qasti qoyka Nama daara. hojiidhaa hin argamsiisuudhaaf na beekanii Imaama ta'e maama taatee ta'ee bakka taatee sheekota ta'e. Maal wal jaadda garumaa inni warra sheekii warra kanas dawanii. Asirra qofa waan as keessa gaadhu naa kenne. Asirra. Sheekota warra gurguddaa fakkaachuu wayya. Warra ammayyaa. warra ammayyaamu As keessa silkii. warra ammayyaadha hila nam baddale imaanaa wanni si itti madhu yeroo karaa deemtu nama gaddeebii nama waan hin taane wayii harka fuudhaan deemi gaafa mana abbaa makiinaa isa waa qabu argite kini dubbisi galaarta iyyeessa dubbisini bira darbi laa imaanaa Maaliif maal na salphisi ammayyaa dhaga ishee kuliin jarran baay'ee iyyeessatti hajaa dhabaniitii warra aangolii qabu warra birrii qabu warra dursaan jira akka sheekota yoo hin jedhe gaamdee nama yoo bareedaan jira. jari babbareedaan jira jara ammayyaa jedhe warra ammayyaa amma mobaayilii kee mul'ifatu Akkanatti. warra ammayyaa ammaan jedhe iyyeessa harka fuudhaan deemi nama taraakii nama xiqqeessin ofii xiqqaatte nan xiqqeessin Yoo dubbise maaltu dhufama? sheekichi faayidaan qabu beekumsa hin qabu kun tortoraan moo hojiiti
Ammayyaa miti kun. Sadarkaa koo gadi buusti. Lakkii achumaa si abiyyatti. Masjiidi mattoli siin galchu. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Kan hiyyeessaan salaamu alaikum. Wasalaam. Kasalaam. Akkanatti bira darbitaa. Wasalaam. Akkanatti bira darbitaa. Bakkaan sheekichi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan Saya kan jarang mah kau warna ni wah kenu dandau. Akan itu. Mimi asal kau tahu itu cek itu kau. Mimi gahawan bari tolbat. Tak. Gahawan bari tolbat mimi. Wahdahu la syarika lahu Muhammadur Rasuluhu. Asal kau mikir sekarang beri orang tu mana nak? Mimi kesal lagi kau. Lame woi istimat gaafa sana immoo amma kaatee amma lattee ol baatee amma gadi gaafattee galaan waan nu saamuu dhufeetti. Takka bubbulu. Takka talaani namoota Takka daawwaa godhe kee. Takka daawwaatti godhe. Guyyaa guyyaadhaan immoo birii buusisan. Kore fiigi keessa fiigi mee kore akkasuma yabeetta. Namni keenya sadaqaan inni taatee waan ta'e. Guyyaa guyyaadhaan inni daawwaa godhe ka'e. Azabaan sodaachiseen azaabu sa'iir azaabu qubuur jedhee keessatti amma samayisitti dhaammadha ishiin gaafa rakkataan ni keenya baay'een barandaatti baay'ee gara gaafa yamanuun israa'eloonni waan adda addaa warra bucuu diddiimatan jariin moo dhufan arabiin kana moo itti naasofte fudhi keenya foo imaamni keenya cimaadha. Arabiin kana matti yaasutee bira dhaabdee walitti funaanaa keessa bu'aa fi fiigaa walitti sabasabaa fi baay'ee jedhaa jaalachooftu barandaa dhaabbattu kan inni arabni immoo arabnatti jiru beekee na bira dhaabbatee jiru bira dhaabbanne kalli mashgul kalbi anta yaa ana yaa kalbi ana kalbiin jedha arabiin kana matti yaasuftee naani beeku manni keenya Ilah, umat walitti funaanaa na cuma walitti funaanaa. Akkana gargalee fi uummanni keenya wal barsaa. Yaada akkana gargalee. Arabi sheekni keenya. Arabi fa'in beekaa innaan. Hin kutee bilaa ol caccabsee gad. Maaltu na fassara yoonni arabi faasee ka'een akkas jedhaan jira. Namtichi kun akkas jedhaan gargaaraan jiraan. Gargaaraan walitti funaanisa. Booddee sheekiin keenya cimaa arabi fa beeka arabi fa wajjin haasa'e arabi fuun kana keessa buusee wajjin baha. Hamma kottu kan jedhu. Karaa deemtu. Masgidicha na geesse. Karaa deemtu. Yeroo karaatti deemu. Karaa deemtu. Deemtu ilaalanii. Kan deemtu ilaalanii. Akkasii karaa deemtu. Kan akkasii Harta kan kee kana godhee. Salaabataa hunda qabaan deemin. Salaam hiyyeessa harka fuudhaan deemin. Nama gadi hin taane harka fuudhaan deemin. Akkasii Waalaikum assalaam jedha. Isa waa qabuun. Deemnu? Kottu mee. Imaama taane irraa mama. Ayatti ol galtu. Ali maamaa. Ali badhaadha.